Bulchiinsi magaalaa Finfinnee bakka argama hooggantoota kallattii siyaasaa fi diinagdee paartii badhaadhinaa lafa qabsiisaniiti jedhan kantiibaa itti aanaa fi hoogganaan biiroo misooma indaastirii magaalaa Finfinnee obbo Jaanxiraar Abbaay. Kanaafis piroojeektoonni gurguddoon waggaa 5tti hin xumuramu jedhamanii hin yaadamne yeroo gabaabaatti goolabamuu fi kun akkamitti ta'e gaafii jedhu kanneen nama keessatti uuman ragaadha jedhan obbo Jaanxiraar. ላለፉት ጊዜያት አንዳንዶቹ በ5 ዓመት የማይሳኩ የሚመስሉ yeroo darbanitti tokko waggaa 5 keessatti kan xumuraman kan hin fakkaanne kanneen kaan ammoo haala kanaan dura itti jiraataa turre guutumaan guututti jijjiiranii akkamitti ta'uu danda'e gaaffii jedhu kan kaasuu danda'anidha. Namoota biyyoota alaatii fi lammiilee keenya biyyoota biroo jiraataa turanii dhufan yeroo deebi'anii magaalaa kana daawwatan kan ajaa'ibsiifatanii fi kun akkamitti ta'uu danda'e hojiin isaan jechisee kan hojjetamee fi akka milkaa'u kan godhe hooggansa kanaadha. Naamusa olaanaan hoogganamuun bu'aa argameesi. Piroojeektoota gurguddoo ammas bulchiinsi magaalichaa hojjechiisaa jiru rakkoo boba'aa akka addunyaa mudateen gufataa jiraachuu kaasanii kana furuufis ammeentaa boba'aa ramadame sirnaan bulchuu fi warreen kontiroobaandiin daddabarsan irratti tarkaanfii sirreeffamaa fudhachuun rakkoo yeroof mudate kana keessa darbuun hooggantoota sadarkaan jiran irraa akka eegamu obbo Jaanxiraar akeekaniiru. በየክፍለ ከተማ ያለን የነዳጅ መጠን የትኛው ቦት ይገለበጠ የትኛው ነው እየሰራ ያለው የሚለውን ነገር አሜንታን ቦባ ኩታወን መጋላራ ቀብኑ ሀንገሚ ቦቴ ሰከምቱ ጎራጋልቼ ኢሰከምቱ ሆጀታ ጅራ ዋንጀዱ ህርዶፉ በርባዳ ተወኖ በርባዳሲ ፈጎቴኝ ኑቱምቲ ጋፈቻ ኑቱምቲያ አከሚኒ ተው ደንዳ መጋላ ቡልቻ ጅሩ ሄሰቲ ወረጋፊ ዴቢሱ ተው ቀምና ከናፍ ኩታ መጋላ ቶኮቲ ረኮም ቦባ የሙደቴ ኩታኑምቲ መጋላ ሱኒ ዴቢ ከኑ ቀባ አሜንታ ጅሩ ቤኬ ቡልቹ ከንቀቡ አሜንታ ጅሩ አማሚፍ አከቱሩ የሮ ገበቴ ሳበ ke bulchuu kan qabu kutichuma magaalaa sanadham odeeffannoo kana waajjirri daldalaa hojii raawwachiisaadhaaf dhiyeessuu qaba gamaa bulfamuu qabaasi yoo kun ta'e rakkoo kana keessa darbuu dandeenya. Paartiin badhaadhinaa paartii cimaa yaadama isaan siyaasa diinagdee fi dippiloomaasii Itoophiyaa bu'uura irraa jijjiiree fi waggoottan 8 darban keessatti injifannoo galmeessisaa dhufeedha kan jedhan ammoo itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa damee magaalaa Finfinnee obbo Mogas Baalchaati. Imala jijjiiramaa kana keessattis akka hudhaatti kan turan keessaa seenessi qeenxee adda dureedha kan jedhan obbo Mogas seenessa waloon bakka buusuuf hojii hojjetameen bu'aan olaanaan galmaa'eera. Kanaanis Finfinneen adda dureen kan heeramtu ta'us dubbataniiru. ብልጽግና ፓርቲ ህብረብራዊ የጋራ የወል ትርክት እንገነባለን ስንል ፓርቲን በዳድና ሴኔሰ ወሎ ሰብደኔሱማ ኢጃረ ጋፈ ጀኑ ኢትዮጵያ ኬሰ የሮ ዴራ ፊመማ ከንቱራን ሴኔሶታ ቄንጤቱ ቱሬ ሴኔሶኒ ቄንጤ ኩኒን ፊጤ ገማፊ ገመናረ ከንዳበተን ቱረን ኢሳን ከና ወሊtti dhiyeessuu fi gara giddu galeessaatti fiduuf hojiin bal'aan hojjetamaa tureera hojjetamaas jira. Kanaanis bulchiinsi magaalaa Finfinnee agarsiiftuu guddaadha. Akkuma yeroo darbee imaanaa uummanni nu filate nutti kennate ga'umsaan baanne filannoon karaa tokkicha aangoon siyaasaa ittiin argamu akka ta'e paartiin isaanii akka amanuu fi sanaafis cichee akka hojjetus obbo Mogas Baalchaa kaasaniiru. ባለፉት በዛ ሂደት ውስጥ አልፈን ምርጫ ህዝቡ እውቅና ሰጥቶን yeroowwan darbanitti adeemsota sana keessa darbinee uummanni filannoodhaan beekamtii nuuf kennee aangoo imaanaa nutti kenname faayidaa hawaasaaf jijjiirama biyyaaf karaa fayyaduun hojjenneerra. Amma yeroon itti waliigaltee keenya haaromfannus ga'eera. Filannoo biraa gaggeessuutu nurraa eeggama. Paartiin keenya ejjennoo jabaa filannoon qofti madda aangoo ta'uu qaba jedhu qaba. Itoophiyaa keessatti filannoon ala karaan itti aangoon qabatamu kan biraan dhaabbachuu qaba. Kanaafis hojjechuu qabna. Kanaafis nuti ga'ee mo'attoota baachuu qabna. Dimookiraasii babal'isuun biyya keenyaaf murteessaa waan ta'eef ga'ee keenya isa ijoo ta'uu qaba jedhee paartii amanuudha.